Now let us see examination of thorax and the lungs. Akkaataa qorannaa qomaa fi sombaa itti taasisan. Objectiviin kaayyoon boqonnaa kanaa at the end of this unit students are expected to akka boqonnaa kana fixe barataa irraa maaltu eegama locate assessment finding of thorax and the lung. Qorannaalee qomaa fi sombaa adda baasuu danda'a. List common concern of patient with respiratory problem rakkoolee sirna hargansuutii wajjin wal qabatan san tarreessuu ni danda'a. Take appropriate history of patient with respiratory problem warreen rakkoo sirna hargansuu qaban seenaa sirriitti history irraa fudhachuu ni danda'a. Perform physical examination of thorax and the lungs. Qomaa fi somba qorannaa qaamaa taasisuu ni danda'a. Anatomy and physiology isaa mi'a laallu. Thorax jechuun qomti inni qoma jaaniin tun superior parts of trunk dha. Qoma tanarraa gara olii kana between neck and abdomen mormaa fi garaa jidduu kan jiru kanaan qoma jaanii. It contain different structure. Caasaalee garagaraa qaba. That make up the thoracic cavity. Hani banaa qomaa jechisiisu. And different visceral organota biraa keeysaan jirutu jira within cavity banaa san keessa. Among which the lung are one. San keessa tokko somba. Thoracic hidhaa fi lung jechuun thoracic isaa asirra mul'atu kana. Thoracic jechuun qoma tana kan cinaachaa jira, lafee cinaachaa jira. Keessa isaatiin garuu lungidhaa jira, sombaa jira jechuudha. Qoma tana paartii hedduu haguugee keessaan jiru sombaa. Locating finding on the chest. Chest sanarratti qoma tana abnormalities ibsuudhaaf in two dimension kara lamaan laalla. Tokkoffaa along vertical axis idhaaf walakkaarra akkanatti axis isaarra gadoo kana laalla. Around the circumference of chest naannawa qomaa kanallee laalleeti abnormalities kara lamaan kanaan ibsuu dandeenya. Vertical axis jechuun sarara walakkaadhaa jechuudha. To make vertical location you must be able to count rib and interspace. Cinaachaa fi banaa cinaacha jidduu kana akkana gadoo lakkaa'uudhaaf si gargaara. Sararri gadoodhaaf. Anterior chest yoo fudhanne gara duraatiin qoma tana gara fuulduraatiin yoo fudhanne anteriorly dura kanaan maaltu jira daangaan isaa external angle dha jira. External angle jechuun angle of Lewis jaaniini bakka sternamiin tun oloo itti dhaabbattu tana external angle jaaniini. It is best guide dha bakkarraa lakkaawwannu bakkarraa tilmaamnu. Place your finger in hollow curve of suprasternal notch. Curve yookaan immoo dhooqa morma jalaa kana achi keessa quba keeyseeti san booda achirraa gadoo lakkaawwachaa deemta jechuudha akka 2-3 jechaa. Then move your finger down about 5 cm to horizontal bony ridge. Bakka maanoogiraamiidhaa fi sternamiin itti walitti dhuftu jechuun sternamiin ta oloo deemtu tana maanoogiraamiin kutaa isiidha ta olaantu tana bakka isiin kun walitti dhufurraa gadoo akka 2-3 jechaa gadoo lakkoofta. Suuraarra ni jira. Then move your finger laterally. San booda gara cinaatti oofteeti secondary rib achirratti argatta. Cinaacha kana 1-2-3 jettee akkana gubbaarraa gadoo lakkaa'uudhaaf. Vertical axis location anteriorly. Bana qomaa tanarraa yeroo cinaacha gubbaarraa gadoo lakkaa'uu deemtu using two finger you can walk down interspace. One space at time jechuu gubbaarraa akkana gadoo taakka 2 jechaa akkanatti banaatan bakka cinaacha irra hin jirre kana gadoo lakkaawaa deemta. Do not try to count interspace along the lower edge of sternum.
Istarnamii kana hoggaa gara xumuraarra gadoo geesse cinaachi waan hedduu waliin maxxanuuf lakkaa'uudhaaf siin mijatu ni lakkaawwa jettee yaaliin jedha. In woman warreen dubartoota irratti interspeesiin banaan kun either displays breast laterally harma kana cinaarraan sii mul'ata gamaa gamanaan jechuudha. Avoid pressing too hard harma kana hedduu gadi hin qabin jedha interspeesiidhaan lakkaawwa jettee. Note that interspace between two ribs numbered by rib above it. Banaan cinaacha lamaan jidduu jirtu kun lakkoofsa cinaacharraa oliitiin yaamamti. Interspace 1, 2 jecha. Note that wanni ati beektu costal cartilage of first 7 ribs articulates with sternum jedha. Cinaachi kun torban olaanu kun sternamiidhaan wajjin walitti dhaabbata. The cartilage of 8, 9 and 10 ribs articulates with costal cartilage just above them. 8ffaa fi 9ffaa fi 10ffaan garuu kaartileejii cinaacharraa oliitti irratti ol dacha'anii saansanii walitti hidha. 11ffaa fi 12ffaan ammoo floating rib jedhaniini gara gadiitiin jira. No anterior attachment gara fuulduraatiin waan itti maxxanan hin qaban. Cartilaginous tips of 11th rib can usually feel laterally. Gara cinaachaa kanarra gadoo hoggaa kana deemtee xumura isaa irratti agarta 11ffaa. 12ffaan ammoo gara duubaatiin. On palpation costal cartilage in the ribs feel identical. Lafeen cinaachaatii fi kaartileejiin isaallee cinaachuma fakkaatti yeroo qaqqabattu jechuudha. Amma gaawwanni nuti hangammaa haasofne lafee tanarra suuraa tanarra kan mul'atu kun gubbaa tanaan external angle jira. External angle jechuun bakka cinaachi kun gamanaan itti dhufee manuubiramiin gubbaa irraatti gad dhuftu tana external angle jedhaniin. Gubbaa tanarraa supersternal nook jechuun bakka morma kana jalaan dhooqa qabu san. Asirraa akkana gamana siixeeti seentimeetira 5 gamana siixee asirraa gadoo taakka jetta cinaacha tokkoffaa. Interspeesiin achinitti aantu interspees 1 jedhaniin. Cinaacha lammaffaa hoggaa ilaalte achi gadi jalaan jiru 2. Akkasitti asirra gadoo lakkooyta. Hanga cinaacha 7ffaatti hundinuu sternamitti hidha. Garuu 8ffaa fi 9ffaa fi 10ffaan cinaacha 7ffaa kanatti hidha ol deebi'ee. 11 fi 12 garuu gara duubaatiin jiranii ifumaatti hidhaa miti jechuudha. Amma anterior view gara fuulduraatiin yeroo laallu sararri kana gadoo jiru kun mid sternal line jedhanii ka qomarra kana gadoo deemu kun. Ka harma cinaarraan akkana gabba'u kun mid clavicular lafee claviculii tana bakka lamatti adda baasee ka gaddabu. Kan cinaa kanarraan jiru immoo anterior axillary line jedhanii sarara bobaa jalarra akkana gadoo deemu. Yoo gara mirgaatii akkanatti achi ilaalle bobaa isaa tana jala jechuudha. Sarara sadii anterior axillary line, mid line fi posterior axillary line jedhaniin akkanatti sarara sadii jira. Posteriorly gara duubaatii yoo laalle to locate chest finding vertical include cinaacha 12ffaa irraa laalla. 12 ribiin gara duubaatiin xumurarra jira. Achirraa oloo starting pointiin achirraa oloo lakkaawwan. Faayidaan gadirraa oloo lakkaawwannu gara olii kanaan iskaapullaa waan jirtuuf hedduu nuuf hin mijjatu. Gadirraa oloo lakkaawwachuun nu salphata. To help locate finding in the lower posterior chest and provide when anterior approach is unsatisfactory. Gubbaarraa gadoon kun waan nu mijanneef gadirraa oloo lakkoofne. With finger of one hand, quba harka tokkootiin press in and the up lower border of 12th rib. Cinaacha 12ffaa irra dhayitee achirraa oloo qubaan lakkaawaa oloo deemte jechuudha. Interspeesii kanarra. Gadirraa akkana oloo taakka 2-3 jecha. The inferior tips of scapula akkasumas lafeen ceehuudhaa tuni another useful bone marker. Bakka ammaas irraa tilmaaman
it usually at a level of 7 cerebri. Toora cinaacha torbaffaarra jirti. Gadiin jechuu bakka itti dhaabbattu sun. The spinous process of vertebrae dugguruun duudaa akkanatti asirra gadoo deemtu tuni ammas anatomical landmark keessaa bakka barbaachiftu. When the neck is flexed forward, namtichi hoggaa gateetiin isaa tana morma isaa kana gara fuulduraatti akkana gaggaabe duuba kana protruding booniidhaa jira. Lafee takkaa duuba kanarraa akkana ol kaa'u. Lafeen suni C7 jaani. Vertebraalii cervicalii lakkoofsa torbaffaadha. Isin hoggaa godhatan achiin ol dhaabbattu sun. If two processes are equally prominent, yoo hoggaa godhate yoo lama taate lafeen lachuu walqixa yoo ol kaate they are tarraa olii C7dha. Tatti aantu immoo T1dha. Thoracic lakkoofsa tokkoffaa. You can often palpate and count the process below them. Kana booda namtichi hoggaa akkasii godhate achirraa gadoo takka lama jettee lakkaa'uu dandeessa. Vertebra locating find around the circumference. Circumference jechuun naannawa siiti. Naannawa chestiidha. Bal'ina sii kana laaluudhaaf. To locate finding around the circumference of chest, use series of vertical line. Sarara gadoodhaa kana fayyadamta. The mid sternalis kakkanatti sternamirra asiin gad deemu kun walakkaa qaamaarra ka asiin gabba'u kuni fi vertebral line kachiin duuguru duudaarra gad deemu kuni preciseidha. Walqixa ta'uu qaba. Gamanaan hoggaa hangachiitti safartee fi gamanaan hoggaa hangachiitti safartee walqixa. The mid clavicular line is drop vertically from midpoint of clavicle. Mid sternal jechuun sternamii kana walakkatti adda qootee asiin akkanatti qomatan irra kan gabba'u kuni clavicle bakka lamatti adda baasa. You must identify both end of clavicle accurately. Yeroo gamana siixee safarachuu barbaaddes lafee clavicle ta gamana chaapte tana walqixa safarteeti walakkaa irra gaduuba. The anterior and the posterior axillary line sarara bobaa jalarra akkana gaduu deemu kana jechuudha. Hoggaa namtichi harka ol qabate sarara bobaa jalarraan akka gabbuu kuni anterior and the posterior axillary fold duraa duubatti addaan mureeti walakkaa irra gabba. The muscle mass that border axilla maashaa bobaa kana gara xumuraarra jiru. The mid axillary line is drop from apex of axilla gubbaa fiinxee isaarraa eegaleeti gara gadiitti gaduubu. Posteriorly asumaan gara duubaatiin vertebral line is overlie spinous process of vertebrae. Dugugguruu duudaa sanirra achiin irra gaduu dabra. Scapular line sararri scapulaadhaa kachi eehurra gaduu ba'u sun scapula kana gara ifi achitti dhiiseeti achirraan gaduu ba'a. Suuraarra ni ilaalla kun suuraa tanarra wanni dubbachuu jiru. Vertebral line jechuun isa walakkaa duudaa kanarra kana gaduu ba'u. Scapular line ammoo scapula kana bakka lamatti adda qoodee akka gamana ba'u. Axillary line ka asiin bobaa kana jalaan akkana gaduu ba'u kun sarara sadii. Ka gara fuulduraa anu anterior, ka gara duubaa anu posterior, ka walakkaa ammoo mid axillary jaani. Inni itti aansinee ilaallu somba kana ilaalla. Lung and fishery and lobe. Somba jechuun maali? Fishery jechuun maali? Loobiin maalidha? Fishery jechuun waan somba kana adda qoqqoodaati. Maalitti adda qooddi? Loobitti adda qooddi. Muratti. The lungs and their fishery and lobe can be mentally pictured in chest wall. Hoggaa kana yaadaan laallu dhaabuma qomaa kana keessa jira isaan kun hundi. Anteriorly gara fuulduraatiin apex of each lung is rise about 2 cm up to 4 cm above inner side of clavicle. Lafee clavicle ta cinaachirraa gadoo hawtanarra centimeter 2 hanga 4 jalaa ol bahee jira. Hundeen sombaa gara fuulduraatiin. Lower borderiin ammoo sombi kun gadoo bakka itti dhaabbatu cross 6 rib at mid clavicular line and 8 rib at mid axillary line. Mid clavicular line jechuun sarara qomatanirra gad deemu kanarra toora cinaacha jahaffaatti dhaabbata. Torbaffaan gahu.
Kabobaa jalaa kanaan garuu toora cinaacha 8ffaarra dhaabbata. Posteriorly yoo gara duubaatiin ilaalle immoo lower border of langiin sombii bakki inni itti dhaabbatu gadoonsaa lever of T number 10 tooraasikii lafee vertebrae dugdarra gad deemtu kana lakkoofsa 4ffaarra dhaabbata. On inspiration yoggaa qilleensa keessa fudhatu garuu T kana bira gakkuta. It descend faana jira. Each lung is divided thoroughly amma laangiidhaa fi fiisharii isaa tanaa fi loobii tana himuu deema. Sombii hundinuu divided roughly in half by oblique major. Fiishariidhaan adda qoqqoodama sombii kun. This fishery may be approximately fiishariin sombaa tuni bakki isiin itti argamtu gara duubaa saniin tooraasikii lakkoofsa 3ffaa T number 3 spinous process jechuun lafee duguruu dugdaa tanarraa haateeti oblique down akkana gadoo shafaaxaadha deemteeti around chest yeroo gara fuulduraa kana gamana dabartu cinaacha lakkoofsa 6ffaarra dhaabbatti. Mid clavicular line duubaan T lakkoofsa 3ffaarraa haatee akkana qaxxaamurti jechuudha. The right lung is sombii gara mirgaatiin jiru further divided by horizontal. Akkasumas horizontal fiisharii biraatiin walakkatti kan adda qoodama. Fiishariin kun jalqaba eessarraa kaa run close to 4th rib cinaacha 4ffaarraa ka'eeti oblique fiisharii taanii wajjin naannawa cinaacha 5ffaatti wali dhufu suuraarra jiran ilaalla. Right langiidhaa fi left langiin hangi inni itti qoqqoodamu garagara asumaanu. Right langiin kun loobii 3 qaba. Apparii, midiliidhaa fi loorii qaba. Ka olaanu jidduudhaa fi ka gaxaanu qaba. Left langiin ammoo bakkuma lamatti dabba 2 loobii qaba. Appariidhaa fi loorii qaba. Amma gaa wanni nuti dubbachuu jirru sarara kana. Apexiin sombii clavicle jala hangana ol bahee jira jechuun seentimeetira 2 hanga 4 lafee tana bira ol dabree jira. Sombii right langiin bakka 3tti dabaha jenna. Leftiin ammoo bakkuma 2tti dabaha jenna. Loobii 2 qaba jenna. Kuni left upper loobiidhaa fi left lower loobiidha inni jalaa kun. Wanni isii tana adda qoqqoodaa kanaan fiisharii jennee. Fiishariin isaa ka jidduu kun horizontaali. Ka jala kanaan jiru kun ammoo obliikii akkanatti shafaaxatti waan muruuf. Gara duubaatiin yoo laallu duguguruu dugdaa tanarra T lakkoofsa 3ffaarraa kaati. Fiishariin tun oblique fiishariin bakki isiin irraa kaatu. Achirraa kaati yommuu hafuura namtichi fudhatu hangana gadoo dheerata jechuudha. Sararraa gadii kun hanga inni gadoo dheeratu wanni inni mul'isu. Yoonii fi asii harka kana jalaan akkanatti choo laalle immoo right upper loobiin olii tanaan jira. Gama jirtu kun right middle loobiidhaa fi gamana aanu kun right lower loobii. Sombii gara bitaa immoo loobii 2 qaba jenna. Wanni akkanatti adda qoodituun fiisharii jaaniin oblique fiishar jaaniin bakka lamatti akkanatti adda mura. Amma gaa lookeeshinii chestii irratti somba kana bakka anatomikaalii baruudhaaf lookeeshiniin barbaachisa bakka irraa kaana. Be familiar with general anatomic term used to locate chest finding. Qoma tanarra rakkoo argine ittiin ibsuudhaaf wasana yookaan immoo laandimaarkii nuti fayyadamnu jira. Jalqaba supraclavicular jennaan. Claviculiidhaa ol jechuudha. Hiikkaansa abbaaf clavicle lafee clavicleetii ol jechuudha. Infraclavicle jechuun below clavicle jechuu clavicle gadi jechuudha. Interscapular jechuun scapula jidduu jechuu between scapula. Infrascapular jechuun ammoo below scapula jechuu scapula gadi. Base of the lung hundeensa the lower most portion gara jalaasan. Upper
middle and lower lung field jennaan. Isa olaanu ka jidduutii fi ka gaxaan. You may then infer what parts of the lungs are affected. Kana booda hoggaa caasaa kana barte eessaan miidhamee booda ibsuu deemta. Sign in right upper lung fields. Yoonii fi sombii gara olaanu kun sombii mirgaa garri olaanu mallattoo qabaate. Fakkeenyaaf for example almost certainly originate right upper lobe jennaan. Right upper lobeedhaatu miidhamee jira. Sign in the right middle lung fields. Laterally, however, could came from any three different lobii hundarraa dhufuu danda'a. Warra olaanu kana qofaatu kophaatti dabahee beekama malee ka gaxaanu garuu rakkoo bakka tanaatii jennee ibsuudhaaf nu rakkisa walumarratti lower jennaan. Amma yeroo kana bira gakkunne trachea and major bronchi. Trachea jechuun tuubboo akkana gadoo deemtu tana qilleensa gaggeessitu. Bronchiin ammoo bakka isiin itti dabaatu. Bakka tracheaan kun itti bifurcate ta'u. Breathe sound over trachea and the bronchi have different quality jedha. Sagaleen hargansuudhaa tani trachea irra dhagamtuu fi bronchi keessa dhagamtu ta sombarra dhagamtu irraa garagaraa jedha. Be sure you know the location of this structure. Kanaafuu structurein kun bakka tam jalaan jira jettee beekuu qabda. The trachea bifurcate bakki tracheaan itti dabahu irraa bronchiin eegalamtu main stem bronchi at level of external angle anteriorly. Bakka external angle jaaniin maanooviramiidhaa fi sternamiin bakka itti walitti dhuftu gara fuulduraatiin asiin jira bakki tracheaan itti dabaatu. Duubaan ammoo T4 lafee doogoruu duudarraa thorasikii lakkoofsa afuraffaa achirraa ka'a. Bakki itti inni dabahu achi. Yeroo asiin akka namticha kana keessatti ilaallu external angle jechuun bakka inni kun itti dabahu kana. Tracheaadhaan tuubboon gad deemtu kun bitaa mirgatti adda baati. Duubaan ammoo yeroo ilaallu T lakkoofsa afuraffaan sun bakka isiin tun itti dabaatu ta'a. Gara duubaatii yeroo ilaallu akkana jira jechuudha. Kabiraa pleura. Pleura jechuun qolola yookaan haguuggii. Serous membrane that cover outer surface of lung. Waan somba kana gara alaatiin haguugee jiruun pleura jaanii. Pleuraan kun membreenii lamarraa ijaarame. Visceraliidhaa fi parietal jaanii. Visceral pleuraan kun line inner rib cage ka gara keessaatiin jiru kanaan visceral jaanii keessa akka gaxaan. Outer surface ka gara alaatiin jiru immoo parietal jaaniin. Pleuruma kanaatu yoo dabaafne bakka lamatti dabaha. Inni gara keessaatiin jiru ka somba gaxaanu sun visceral jaaniin. Ka gara alaatiin jiru ka orgaanii kaanitti olaanu sun parietal jaaniin. Faayidaan isa kanaa maali? Pleuraan kun wanni laayira lama qabaateef jidduu waatu jira. There is smooth opposing surface. Surface garagaraa ka jidduun isaa banaadha. Keessa lubricateedhaa jira waan isa kana mucuceessu dhangala'aa jira. Pleural fluid jira. By pleural fluid allow lung to move easily. Sombi kun salphumatti bal'atee ol ka'ee akka gad xiqqaatu nu gargaara. With the rib cage during inspiration and expiration. Dhugaa qilleensa fudhannuu fi baafnus. Pleural spacing suni banaan achi jidduu jirtu suni it is a potential space between visceral and parietal pleura. Banaachi lamaan jidduu jirtu san visceralidhaa fi parietalii jidduu ta jirtu santu pleural jaaniin. Pleural cavity yookaan pleural space jaaniin. Inni itti aansinu breathing hargansuu jechuun tun maali? Hafuura fudhachuun. It is largely automatic actidha. Fedhii teenya ala ofumaaf ka dalagu. Controlled in brainstem. Brainstemidhaatu hooggana hundee sammuu. Mediated by muscle of respiration. Akkasumas maashaa hargansuudhaatiitu qooda keessaa fudhata.
Kabira breathing kana keessatti wantoonni qooda fudhatan keessaa tokko diaphragm. Dome shaped jaaniin. Shapein isii waan baxxee akkanatti roga qabdu jechuudha. It is primary muscle of inspiration. Maashaa qilleensa gara keessa fudhachuudhaaf. When it contract, hoggaanii fi diaphragmiin kun waliin kottoonfatee it descend in chest cavity. Chest cavity kanatti gad deemtee thoracic cavity kana bal'ifti. Yeroo isin gad deemte at the same time it compress abdominal content. Kara gad deemte kanatti hamma garaadhaa kana gad xiqqeessiti. Pushing abdominal wall outward. Waan gad dhiibdeef jecha. Muscle in the rib cage maashaan cinaachaa kuni fi hamormaa expandi ta'a. Qomti tunni guddatti jechuudha namtichi qilleensa gara keessaa fudhatu. Especially parasternal. Parasternal jechuun cinaan sternamiidhaa kun. Which run oblique from sternum to rib. Sternum irraa hanga cinaacha irraa eegalu kana jidduu ka jiru kun ol ka'a. And the scalenus which run from cervical vertebrae to parasternal to rib. Akkasumas cervical vertebrae gara duubaa kanaan jechuudha. Cervicalii kanarraa ka'ee cinaacha hanga lammaffaatti kan dhufu kun ni guddata jechuudha. Wannan gammaa dubbanne hoggaa qilleensa keessa fudhannu. Inspirationidhaa fi expirationii gabaabsitee baruudhaaf inspiration jechuun qilleensa keessa fudhachuu. Yeroo qilleensa keessa fudhattu masiliin contract ta'a, thoraxiin expand ta'a. Maashaan ni kottoonfata, qomti ni bal'atti. Intrathoracic pressure is decreased. Dhiibbaan qoma keessa jirtu gad xiqqaatteeti. Drawing air through tracheobronchial tree. Qilleensi amma gara keessaatti hoggaa seenu dhiibbaan jalaan jirtu yoo guddoo taate gad deemuutti hin dhiisu. Kanaaf dhiibbaan jalaan ni xiqqaatti. Qilleensi keessa gaduu deema. Traakiyaarra dabree achumaan bronkaayii dhaqee somba keessa seenee air saakii bira dhaqqabee sombi bal'ata jechuudha. Kana booda hoggaanii fi qilleensi somba keessa seene oxygen is diffused into blood. Qilleensi kun dhiiga makama. Of adjacent pulmonary capillary jira bakka san. Capillary xixiqqoo somba keessa jirtu jira. Achiin itti dhiigaa seena. Kana booda carbon dioxide dhiigarraa gamana baha. Capillaruma sanii. Alveoli itti gamanas deebi'a. San booda hoggaa expirationii godhan hoggaa qilleensa ala baasan carbon dioxide kun ni baha jechuudha. Normal breathing is quiet and easy. Hargan sun nama fayyaa qabu suuta salphaadhaan baasa. Barely audible near open mouth as faint wish. Hoggaa inni afaaniin baafatu nama hafuura afaaniin baafatu ni dhageessa jechuudha. Hoggaa inni jedhu. After inspiratory effort is stop. Hoggaa amma qilleensa keessa fudhachuun kun dhaabbate kamtu eegala. Expiratory phase'dhaa eegala karaa alaatti bahu. Yeroo karaa alaatti qilleensi bahu chest wall and lungs recoil. Dhaabni qomaatii fi sombinis walitti deebi'iti. Diaphragmiin reefu contract taate sun relax taate and rise passively ol deebitee qilleensi keessa ture sun alatti bakka deebi'u taasifti. Chest and the abdomen is return to their position. Iddoo isaanii ta duraaniitti deebiti qomaa fi garaan illee. When healthy person is lying supine. Amma namni fayyaa qabu tokko yeroo duudaan ciise breathing movement of thoracic are relatively slight. Waa duudaan ciise hargan sun isaa ta qomarra mul'atu kun soota. Garuu hoggaa harganu qilleensi somba kanarraa hedduun hin mul'atu thoracic irra. Garuu garaacharraa ni mul'ata. Garaan isaa kun ol ka'ee gad deebi'uun ni mul'atti jaala. Thoraciciin ol ka'uu fi gabbuu kun hedduun mul'atu. In sitting position yoo taa'e garuu yeroo harganu ni mul'atti qomti isaa taachi baatee as deebitu tun. Movement of thorax become more prominent. Ka garaadhaarra ka qomaatii turra mul'ata jechuudha expanding.
during exercise and in certain disease. Amma namni tokko yoo sochii qaamaa godhe fi yoo dhukkubsate fa'aa extra work is required to breathe. Harganuudhaaf hojii biraa isa fiisa. Accessory masilii fa'aa fayyadama. Maashaa biraa fa'aa fayyadameeti qaama fa'aadhaan wajjin akkana ol ji'ee gajjaa. Join inspiratory forti san hubaa qilleensa keessa fudhatu qaama fa'aadhaan wajjin socho'u. Sternomastoid are most important of this. Sternomastoid jechuun maashaan as keessa jiru kun namni hoggaa akkanatti qilleensa humnaan fudhatu gogaan as keessa jiru kun keessa gassesseeneeti kan ol ba'a. Abdominal muscles assist in expiratory. Hoggaa karaa alaatti arganu garuu garaa kana fa'aa jabeessee kana wajjin qilleensa laphaasa. Maqaa sternomastoid muscle jechuun maashaa naannawaa kanaan jiru kana baala. Hoggaa qilleensa dirqiin fudhachuu jiru akkana keessa gatuu sesseena jechuudha maashaan kun. Maqaa wantitti aansinee ilaallu health history'dha. Namni tokko rakkoo respiratory'dhaa qabaa jechuudhaaf common symptom'dhaa jira mallattoo ati irra barbaaddu. Keessaa tokko chest pain dhukkubbii qomaati. Kan lammaffaa dyspnea difficulty of breathing hafuura baafachuu dadhabuu. Wheezing hafuura xiixiyyuu dhaga'u. Coughing qufaa. Blood stick sputum akhii dhiigaa wal makatti. Health history may include amma seenaa isaa wanni gaafattu asking about smoking history sigaaraa fa'aa aarsa seenaa isaa keessatti. Occupational history bakki inni dalagu akkami. Exposure to any allergy wantoota isaaf allergy ta'anii wajjin wal tuttuquunsaa akkami kana gaafata. Maqaa chest pain jenne tokkoffaa dhukkubbii qomaa jenne. Dhukkubbiin qomaa rakkoo karaa qilleensaa qofaa miti. Complaint of chest pain or chest discomfort is arise from a specter of heart disease. Dhukkuba onnee irra illee ni qaati. But often arise from structure in thorax and the lung as well. Akkasumas caasaa qomaa fi sombaa irra illee ni eegalti. Duuba kamitti adda baafta? To assess this symptom, you must carry out dual investigation. Qorannaa waliigalaa taasisuu qabda. Mallattoo tan adda baafachuuf. Both thoracic and cardiac cause. Sababni isaa onneedhamu qoma keessaa dhufe. Source of chest pain are listed in the next slide. Fuulatti aanu kanarratti ibsina. Most important symptom you must keep all this in mind. Mallattoo tana hunda sammuu qabachuu qabdan. Mallattoolee barbaachiftuu tana. Amma source of chest pain maddi dhukkubbii qomaa tokkoffaan myocardium. Myocardium jechuun yoo rakkoo onneedha. Maashaan onneedhaa sun yooniif kan miidhamu taate. Fakkeenyaaf dhukkuboota akka angina pectoris, myocardial infarction warreen akkanaa kanarraa ni dhufti. Yoo pericardium irraa kan dhufu taate pericarditis'dhaaf fiduu danda'a. Inflammationii pericardium'dha. Aorta irraa kan dhufu yoo taate aortaan gaayittaa arteriidha isa guddaa sani. Dissecting aortic aneurysm dhiphachuu aortaa yeroo gaddeemee. Trachea and large bronchi irraa kan dhufu yoo taate garuu bronchitis'dhaafidha. Inflammationii bronchiidha. Parietal pleural irraa kaatu yoo taate parietal pleural jechuun gaa pleural cavity bakka lamatti adda baafneeti visceralidhaa fi parietal jenneen. Yoo sababa parietaliitiin kan dhufu taate pericarditis fa'aa inflammationii naannawa saniitii fi pneumonia fa'aa fiduu danda'a. The chest wall irraa kan dhufu yoo taate immoo dhaabuma qomaa kanarraa yoo kan dhukkubbiin eegaltu taate including musculoskeletal system fi iskiinii naannawa san jiru fa'aa miidhame. Yoo fakkeenyaaf costochondritis maashaan naannawa saniin jiru meeluu fa'aa fidachuu takkaa dhawamuu fa'aa. Herpes zoster fa'aa haroon namarra deeme fajaansan. Herpes zoster vaayirasii kana fa'aa qoma nama dhukkubsuu danda'a. Kabiraa sababa isoofagasii irraa kan dhufuun qomti nama dhukkubuu dandeessi. Dhukkuboonni kan nama godhan reflux esophagitis. Kontentiin garaacha keessa jiruuf duuba hara isoofagasii ol deddeebi'aa ooluudhaan isoofagasiin kun yoo kulkulte. Esophageal spasm isoofagasiin kun yoo walitti dhiphatte garmalee. Kabiraa extra thoracic structure caasaa qomaa ala jirurrallee dhukkubbiin qomaa dhufuu dandeessi. Fakkeenyaaf akka morma fa'aa
kiisha hadhooytuu fa'aa, garaacha fa'aa sanfaarrillee dhufuu danda'a. Cervical arthritis, biliary colic and gastritis. Biliary colic gallbladder yooniif miidhamte. Gastritis ammoo inflammation garaachaati. Cervical arthritis yoonii fi mormii kuni inflamed ta'e. This section focus on pulmonary complaint. Amma kun immoo wanni nuti ilaaluu deemnu waan sun barratti hundaa'e waan ta'eef general question nuti gaafannu kana booda gaafii akkam gaafannu about chest symptom mallattoo dhukkubbii qomaa tana cinatti maaltu jira? Dyspnea jira, hafuura baafachuu hin danda'u, wheezing jira, xiiqii jaawwaa hafuura baafatu, qufaa qaba fi hemoptysis akhiinsaa dhiiga qabdi kana gaafannu. Kabiraa lung tissue itself has no pain fiber. Sombii tishuun sombaa tuni mataa isaatiin dhukkubbiin qabda. Pain in the lung condition dhukkubbiin sombaa keessatti nama dhaga'amtu such as pneumonia fa'aa yoo taate namtichi michi sombaa fa'aa yoo qabaate. Pulmonary infarction madaa'uu sombaa fa'aa which is arise from inflammation of adjacent parietal pleura. Membrane parietal pleura isa jalaan jiru sanirraa ka'e sombii kuni matuma isaatiif madaa'uu danda'a. Achirraa kaatee dhukkubbiin dhufuu dandeessi. Muscle strain from prolonged recurrent coughing may also be responsible. Dhukkubbii qomaa tanaaf ammaas wanni sababa ta'uu danda'u irra deddeebi'ee namni tokko yoo qufaa oole qufaa sanirraa maashaan istiraappoon itti kaatee overstretch ta'ee garmalee adda dhidhifamee dhukkubbiin itti dhufuu dandeessi. Pericardium also has few pain fiber. Pericardiumiin maashaan onneedhaa suni dhukkubbii waa xiqqoo qaba. Pain in pericarditis stem from inflammation of adjacent. Isarraa inflammation kun itti dhufuu danda'a laayera jalaan jiru parietal pleura kanarraa ka'ee gara isii yoo tarkaanfate. Chest pain is commonly akkasuma dhukkubbiin qomaatu yeroo hedduu mallattoo akkamii wajji hariiroo qabdi cinqamuu fa'aa. But mechanisms remain obscure. Haalli isaa garuu yeroo hunda namaaf hin galu. Dhukkubbii qomaa qaba cinqii wajjin jira. Anxiety is the most frequent cause of chest pain jedha. Cinqamuu matummaan seetu ka'umsa dhukkubbii qomaati jedha ijoollee irratti in children. Costochondritis also common jedha. Costochondritis jechuun maashaan naannawa chestii jiru kun yooniif miidhame jechuudha. Achirraa dhufuu dandeessi. General question about chest symptom. Namni tokko dhukkubbii qomaa qabaate mallattoo akkam gaafatta? Mallattoo waliigalaa your initial question should be as broad as possible. Hanga danda'ame bal'isuu qabda gaafii ta'e. Akkam jettaan? Do you have any discomfort? Dhukkubbii qomaa ni qabda jettaan. Unpleasant feeling in your chest. Qomata teetana keessatti haalota sittiin tolle fenni dhageessaa jettaan. As you proceed to the full history, yeroonii fi seenaa isaa kana guutuu gaafattu. Ask patient to point where patient when the pain is in the chest. Bakka dhukkubbiin sun jirtu haasi garsiisu. Ni garsi haasi garsiisu. Yoo danda'ame tuqee agarsiisi jettaan. Watch for any gesture as the patient describe pain. Hoggaanii fi dhukkubbii san si garsiisu haala qaama isaa ni ilaalta. Akka inni ta'u bakka inni tuquus ni ilaalta. You should elite all 7 attributes of this symptom. Wantoota waa torba keessa mallattoo kanaa wajjin hidhata qabanillee adda barta jechuudha. Among the various causes of chest pain wantoota dhukkubbii tanatti fida jedhamee yaadamu keessa kam akka taate adda sii baati. Clenched fist over sternum. Amma namtichi dhukkubbiin dheeysa hoggaa jetteen yoo harka kana akkana walitti qabee as kubbaa kaayate asuma guutuudha jee hanga dumucha harka tokko yoo taate anjaayinaa rakkoo inni irraa. Finger point kunoo bakka kana jee qubaan tokko yoo si garsiise tender areaan sun musculoskeletal pain maashaa bakka san jirtuutu miidhame sanirraa dhukkubbiin itti dhufte. Hand moving from neck to epigastrium yoonii fi gateetii tanarraa eegalee hanga
qara laphee kanatti yoo gadoo si garsiise herti barneedha. Singiggoodhaatiitu dhukkubsuuf jira. Pulmonary cause of chest pain dhukkubbii qomaa sababa sombaarraa dhuftu fakkeenyaaf tokkoffaa tiraakiyoobronkaayitasi jechuun yoonii fi tiraakiyaadhaa fi boronkaayin gurguddaan kulkule jechuudha. Lookeeshiniin isii bakki isiin itti argamtu namni tiraakiyoobronkaayitasii qabu dhukkubbiin qomaa isarraa bakki itti argamtu upper isternaalidha. Isternamii kana gara oliiti jirti. On either side of sternum. Sternamii lafee kana walakkaa qomaa gaddeemtu kanarraa gara bitaa yookaan gara mirgaati. Kwaalitiin isaa akkam jeesitti akkam si goote yookaan jetteen barniingi na belbelti jaa na guddi jaa. Siivariitiin isaa hangam takka si cimtu yookaan jetteen maallitu moodareetii. Ati xiqqisho ati wayyumoo jaa. Taayimiingi yeroo akkam sikkaate yookaan jetteen vaarabiliidha garagara yeroo adda addaa sitti maaltu sitti hammeessa jettee gaafatta. Qufaa. Relieving factoriin maaltu sirraa wayyiisa yookaan jetteen hin jirtu. Associated symptoms mallattoon kana dhukkubbii tanaa wajjin jirtu maali yookaan jetteen qufaa qaba. Hangana sitti himnaan rakkoo tiraakiyoobronkaayitasi irraa qomtituun dhukkubde jechuudha. Kabiraa pleural painidha. Pleural pain jechuun paareetaal pleuraan kuyyoonii fi kulkulee sababa pleuriisii jira, nimooniyaa fa'aa jira, pulmonary infarction yookaan neoplaazmii takka kaansarii sababuma fedheenuu paareetaal pleuraan kuyyoo kulkulee pleural pain jaaniidha. Dhukkubbiin tun eessa dhagayamti duuba? Lookeeshinii isaa chest wall overline process qoma tanaa gara keessaatiin dhukkuba. Akkamsi dhukkubde yookaan jetteen kwaalitiin isaa sharp knife likeidha. Nadira akka namni ableedhaan takka waan gara qabuun nadiriin na fakkaatti jiru. Siivariitiin isaa hangam takka siccimtu jennaan obsuu hin danda'u jira. Siivariidha. Sirraa wayyootii taayimiin qabdi yoo jetteen parsistaantii waliin fufaadhaan dhukkuba. Agiraabeetingii faaktarii yeroo akkamsitti hammaatte yookaan jetteen biriizingii, kaafiingii, muuvmentii of tiraanki yookaan qilleensa fudhatu yookaan qufa'u yookaan qoma tana sossoosu ni dira. Maaltu sirraa wayyiise jettaan relieving factory. Lying on the involved side may relieve it. Cinaacha tokkorraa tokkotti yookaan garagalee narraa wayyooti jira. Associated symptoms maaltu kanaa wajjin jira. Dhukkubaa jettuun underline illness dhukkubuma qaama keessa jiru himata malee mallattoo biraan qabu. Hangana agarraan pleural pain jaaniin. Pleural pain jechuun hoggaa hafuura fudhatu waraanuu jechuutti ittiraasan. Mallattoon respiratory problemii keessaa inni lammaffaa dyspnea. Difficulty of breathing jechuun hafuurritti cituu jaaniin. Hafuurritti cituun kunillee akkuma reefu rakkoo kaardiyaakiitii fi pulmonarii irraa dhufuu danda'a. Gaafii akkam gaafata? Ask have you had any difficulty of breathing hafuura baafachuu ni dadhabdaayii jettaan. Find out when symptoms occur. Yeroo tam mallattoon tun itti dhufti. At rest jedhamoo with exercise. Hogguma kan nagaan taa'umoo moo yeroo waa daddalage yookaan exercise fa'aa godhe. How much effort produce on set. Hangam takka yoo dalage itti haati. Sanillee itti baafatta. Because of variation in age. Amma gaa namni umriidhaan garagara waan ta'e, ulfaatinaan garagara waan ta'e, physical fitness sochii qaamaa godhuu irratti garagara namni waan ta'eef, there is no absolute scale for quantifying dyspnea. Iskeeliin isaa hanganaa hafuurritti cituun isaa ja'amee wanni lafa kaa'amee jirtu. Maaliif namni umriin garagara, ulfaatinni isaa garagara, hangi dalaguus garagara. Instead, make every effort to determine amma ati wanni qaceel sirri gaafatu. Severity based on patient daily activity. Hojii guyyaa guyyaa tana hangamsi dadhabsiiftee jettaan. How many step or flight of stair can patient climb before pausing breath? Osoo hafuurritti hin cinne hangam takka deema? Ajjata meeqa deema? Faana meeqa deema? Yookaan immoo hangam takka ol baha osoo hafuurritti hin cinne? Sossoo hunda danda'u yoo jee wahidda baafachuu deemta. What about works? Amma hojii isaa hookan. Such hojiin isaa amma fakkeenyaaf carrying bag of grocery boorsaa fa'aa fuudhee deemuun yoo taate mopping of floor lafa fa'aa haxaa'u dhiquu jechuudha warra mana haxaa'u sana
making bed warra sirrii afuufaa yoo taate. Has dyspnea alter patient lifestyle haala jireenya isaa kana jijjiiree jira hafuurri cituun kun hojii guyyaa hangam takka. Carefully wanni ati asitti xiyyeeffannaan adda baaftu taayimingii isaati yeroo. Setting of dyspnea haala akkam keessatti hafuurri citu. Any associated symptom mallattoo akkamtu jijjiira. Waan maal maaltu irraa wayyiisa. Relieving factor maal maaltu itti hammeessa. Most patient with dyspnea irra caalaan dhukkubsattoonni warri hafuurritti cituu kana qaban relate shortness of breathing to their level of activity. Hangana yoon dalagee hafuurri cita jira. Anxious patientiin ammaas kana gubbaan warreen cinqii qaban. Present different presentation waan biraas himan ammaas warreen akkanaa. Mallattoon sadaffaa wheezing. Wheezing jechuun sagalee xiit jettu jechuu hafuura baafatu namni bira taa'u dhagahu. Musical respiratory sound that may be audible both patient and other. Inni ni fi dhagahu namni biraatis ni dhagahu. Sagalee xiit jettu tan akka muuziqaa tan. Wheezing tun maal sigarsiifti? Suggest partial airway obstruction. Karaan qilleensaa kun walakkaan tokko cufamee jira. Maaltu cufee? Takka dhangala'aa yookaan secretionii cufee yookaan tissue inflammationii takka tissue naannoo san jirtu qulqullee yookaan waatu seeni foreign body cufu. Sababa kanarraa xiit dirqiin qilleensa baafachuudha. Mallattoon afuraffaa kaafiidha. Qufaa. Rakkoo karaa qilleensaa namni yoo qabaate qufaa qaba jenna. Kaafiin kun maali? Qufaa jechuun reflex response to stimuli. Waanuma karaa qilleensaa kana si hohooqaa si nyaata yookaan si kakaasaatu qufaa kana fida. Larynxii keessaa haa ta'u, tiraakiyaa haa ta'u, bronkaayii keessaa haa ta'u. Kaafiis common symptom. Mallattoo waliigalaati qufaan kun. That range in significance from simple to life threatening. Salphaarraa kaasee hanga namticha jeesuu danda'uutti ni deema. These stimuli include wantoonni akka qufa'uu nama taasisan jenne san keessaa tokko mukasi. Yoo aahiin faan karaa wali qabamte, pasiin faan yoo jiraate, eelaan faan dhiigni faan yoo jiraate achi keessa akkasuma external agenti wanni alaa yoo seente takka dastii faa dhukkeen faan foreign body wanni ta'e wanni biraa yoo seente. Even extremely hot or cold air akkasuma qilleensi oowwaan illee qabbanti illee nama qufaasuu dandeessi. Other causing garuu sababni biraa inflammation of respiratory mucosa. Mucosa membrane lallaafaan karaa qilleensaa keessa jiru kun yoo qulqulleedha. Pressure of tension in air passage from tumor. Akkasuma sababa wanni biraa keessan magarteef karaan qilleensaa kun dhiibbaan irratti ta'uufa. Enlarged peribronchial lymph node. Lymph node xixiqqishaan xannachii kafiriidhaa xixiqqishaan naannawa bronkaayilii cinaa jiru sun yoo gurguddatee bronkaayii tan walitti dhiphise qilleensa baasuudhaaf xiixiyaa ni qufaa'aas. Also cough typically signalidha. Amma mallattoo agarsiiftuudha karaa qilleensaa kanaaf qufaan jiraachuu. It may be also cardiovascular rakkoo onnee irrallee dhufuu danda'a. For example, cough is important symptom of left sided failure. Namni onneen gara bitaadhaa dalagaa dhiifte qufaa qaba. Ask amma wanni ati gaafattu qufaan kee kun diraayiidha moo ispotamii qaba? Goggogaadha moo aahiidha qaba moo pelectic mucus aahii furduu qaba? Yoo diraay haakiingi taate qufaa addaan hin cinne ka nama huhudhu jechuu haakiingi qufaa goggogaa nama huhudhu yoo taate nimooniyaa sababa fangasiitiin dhufe maayikoopilaazmaa nimooniyaadha. Productive cough yoo taate aahii yoo qabaate qufa'ee yoo waa tufe bronkaayitasiif haa ta'uu danda'a, vaayirasii ta'uu danda'a, bakteeriyaal nimooniyaaf haa ta'uu danda'a michiisuun ba'a. Ask patient to describe volume of any sputum. Hangam takkaallee ni gaafatta aahiin teessuun. Akkasuma aahiin isaa sun kalarii akkam qabdi, halluu akkam, fooliin siita akkamii fi wanni isiniif keessaa qabdu ta'a akkamii. Fakkeenyaaf how much do you think you cough up in 24 hours? Sa'a 24 tana keessatti hangam takka qufaatee aahii hangam takka tuftee jettee gaafatta. Fallaana tokko
tiispuuniidha moo teebilispuuniidha moo kwartar kaapiidha moo burcuqqoo takka moo hangam takka tufteedha. Meeshaa fedhetti safaree asitti. Mukoid ispuutam kan jaaniin ispuutamii muka siif keessaa qabdu jedhamtu tiraanslentii adii. Waayitiidha. Adiidha. Yookaan gireeyidha. Takka ammoo boora. Purulantii tan jaaniin ta'a kam ta'eelaa fakkaattu yellowish or green. Takka halluu keelloo qabdi yookaan magariisa. Foul smelling ispuutamiinoo aakiin namtichaa yoo ajooyite hoo akka waan tortoree anaerobic lung abscess madaa'uu gara sombaa mul'isti. Tenacious sputum in cystic fibrosis somba keessa kaansariin jirti. Large volume of purulent sputumii yoo jiraate purulantiin sun isiin halluu keelloo takka ammoo halluu magariisa qabdu sun yoo hedduu taate hammisi bronkiectasis qaba namtichi laangii kollaapsi jechuudha. Takka laangii abscess madaa'uu sombaa qaba. Sombaan madaa'e sanaaf eelamba. A symptom associated with cough often lead to its cause. Amma mallattooleen biraa ta'uu fa'aa kanaan wajjin jirtu maas bakka miidhamte sanis si qajeelchiti. Fakkeenyaaf mallattoo adda baasuudhaaf si gargaaru differential diagnostic symptomiin fiivarii fa'aa yoo qabaate namtichi qufaa cinatti dhukkubbii qomaa yoo qabaate hafuurri yoo itti jite ortopiniyaadhaa fi wiizingii fa'aa. Ortopiniyaa jechuun dhugaa duudaan ciise hafuurri itti jitu. Wiizingii jechuun sagaleen xiiti jechuusan. Inni itti aanu heemoptiisisidha. Okay. Heemoptiisisidha mallattoon inni xumuraati. Heemoptiisis jechuun coughing up blood jechuudha. Dhiigni sombarraa qufaa wajji bahuu jechuudha. It may vary from blood streak phlegm to frank blood. Aakii dhiigaa wal makatte irraa kaasee hanga dhiiga jiraa tuufuudhaatitti inni honi sadarkaa garaagaraa qaba. For patient reporting hemoptysis namni dhiigaan qufa'ee tufe siin jee maal laalta assess volume of blood produced. Hanga dhiiga inni sun tufee laalta. As well as other sputum attribute akkasuma aakiin cinaa ni jirti laalta. Ask about related setting and activity any associated symptom. Mallattoolee isa wajjin jirtu. Dhiiga tufuu kanaa wajjin mallattoolee biraa gaafatta. Before using term hemoptysis jecha hemoptysisii jaamu kana fayyadamuun dura try to confirm source of bleeding. Madda dhiiga kanaa mirkaneeffachuu qabda. By both history and physical examination. Seenaa isarraa gaafachuudhaa fi qorannaa qaama isaa taasisuudhaan. Blood or blood sticked material dhiigaa fi wanni dhiiga fakkaataa may originate in mouth, pharynx or GIT. Is easily mislabeled. Bakki ka'umsa isaa afaan fa'aa keessa ta'uu danda'a, laagaa tana fa'aa keessa ta'uu danda'a, garaacharraa oluu dhufuu danda'a. Kanaaf hemoptysis jettee maqaa kennuufiin dura madda isaa adda baafachuu qabda. When vomited yoo haqqi isaa wajji taate it probably originate in GIT. Karaa garaacharraa dhufe yoo haqqi isaa wajji taate. Occasionally however dabree from nasopharynx uruu tana keessa illee ni dhufu. Or gastrointestinal tract is aspirated. Takka ammoo wanti contentiin garaachaa kuni feetee karaa qilleensaa sanfaa gasseenuu dandeessi. Then coughed out. Yeroo akkasii san qufaa wajjin bahuu danda'a. Blood originate in stomach. Tuuba akkamitti adda beeyta? Dhiigni garaacharraa dhufu usually darkariidha. Irra gurraacha. Blood from respiratory tract. Dhiiga karaa qilleensaarraa dhufurra hedduu gurraacha. And may be mixed with food particle. Ammaas hambaa nyaataatii wajjillee walitti dabalamee dhufuu danda'a. Dhiigni stomach irraa dhufu. Kanaaf waa'ee physical examinationidha itti deebina nu hordofa.